balaa buutee bulchaan Inaafaa Muktaar fuudhuuf deema. Inaafaa Muktaar kanatti fuudhuuf deema. Ijoollee lamaan ta'anii umriin isaanii xixiqqoo kan ta'an heerumaaf bultii ijaarranna jechuun Inaafaa keessa galuudhaan sababa Muktaar obboleessi Muktaar yookiin bulchaatu fuudhaaf deema. Isin wanni kun sirriidhaa akkamii isin jechuu barbaada? Hiriyaa isaa yookiin immoo jaalallee isaa kan taate mucaa umriin ishee waggaa 15 ati maatii kiyyatti erga jetteeni viidiyoo wajjin hojjetan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan isin jecha. Alla nagaa godha alhamdulillah galata rabbii haadha fi tananii qabdee isin dhufee akkuma beekamu waa'ee bulchaa fi akkasuma jaalallee isaa kan taate umrii ijoollee lachinuutu xixiqqoo jechuudha. Asuma viidiyoo kana laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraaybii yaada keessan kan godhan wanti isinirraa qabu. Ani muna 24 Oromiyaa gammachitti sabskiraayib nu gootanii yoo nu kettan ulfaataa galanni keessan dachaa haa ta'u isin jecha ammallee immoo abdiidhaan akka isin nu bira jirtanii nu jajjabeessitanii nu guddistanii bakka nu geessan abdii isinirraa qabna. Haasumaan gara haasaa keenyatti yeroo darbinutti bulchaan yookiin obboleessi Muktaar sababa Muktaar sargii bareedaa mucattii bareedduudhaaf Inaafaa keessa seenee anillee fuudhuu qaba. Mucattii daa'ima kana fuudhuu qaba. Garuu umriin isaa daa'ima. Isillee daa'ima isallee daa'ima. Mucattiin akkanatti fakkaatutti dhalattu ijoollee Yemenitti dhalatte natti fakkaata. Umriin ishee waggaa 15 karaa irra jirti. Barumsa quraana isillee hunda faayiltee fakkaata. Bulchaan achi keessatti maal jedhan anillee qara'uu barbaadaa jedhan. Qara'uun wanni nama dhuunfamtu qara'uun mirga qabda. Garuu immoo daa'ima tana fuutee ati daa'ima isin daa'ima akkamitti dubbiin hin taate ijoollee waggaa 15 jechuun fakkeenya Muktaarii fudhannee Muktaar namatti bishoosii yaada qabu. Umriin daa'ima ta'us garuu immoo ijoolleen kun lamaan bultii ijaaratanii namni tokko iyyuu yaada qabu jiru. Bulchaanis yaada lafa ho'aa keessa jiraate malee mucaa daa'ima. Isinillee mucaa waggaa 15tti ganna 15ffaa jechuudha. Akkamitti bultii ijaaruuf deeman? Ana natti fakkaatu baay'ee ulfaata. Kun jechuun dhugumatti baay'ee ulfaata. Maaliif hojjetanii namoonni lamaan yaada hin qabne yeroo walitti dabalaman ni ulfaata. Maaliif yoo tokko lole tokkos callisuu hin danda'u. Ijoolleen kun ijoollee daa'ima waan ta'aniif bulchaan maalirraa akka ka'e yaada kana kaasate. Inaafaa Muktaar irraa immoo yaada isaa kun maali? Naaf hin galle. Namoonni tokko yeroo ammaa kanatti bultii waliin ijaaranii jennee kakaan tarii yuutuubitti dalagannaa jiru. Garuu mootiyyuu ijoolleen achi keessatti dhalatte biyya Arabaatti dhalattee Arabaatti guddattee fi kan biyya keenya garaagarummaa qaba. Tokkoffaa rakkina beektu. Lammaffaa maatii isiitti rakkatee mana namaas ta'u waan ta'es ta'utti rakkatee guddisa. Akkuma ijoollee Arabaa sanitti kunuunsamtee guddifamte ijoolleen biyya Arabaatti dhalatte. Sababni illee wanna ijaan arganiif fakkeenyaaf anammas keessatti utuu heeruun bultii ijaaradhe ilmoo argadhu akkuma ilmi isaanii Arabaa guddatu sanitti guddisa. Kunuunsi jechuudha ofii kiyyaa dadhabee kun akkasitti hubadhaa. Maaliif hojjettanii homa jiru. Kanaaf immoo mucaan kun akka nama biyya keenyaa rakkina hin beektu. Isin daa'ima innis daa'ima akkamitti waliin jiraatu ni ulfaata. Bultii tokkotti seenuun baay'ee ulfaata. Keessattuu ijoollee umriin isaanii gadi xiqqaate jechuudha. Biyya keenya keessatti maaliif buttaa wanni dhoogamee fi ijoollee namni qabutu dubartii sadarkaa heerumaa geettotu hin taane dubartii daa'ima godhata. Kanaaf buttaan akkan dhaabatu taasise jechuudha. Ijoollee xixiqqoo waan fudhatanii kanaaf jechuudha. Kanaaf dhoogame garuu immoo bulchaan yaada isaa kaasuu san irratti an akka mataa kootitti dhaamsa kana gabbaraannaa keetti yoo kan ta'u ta'e bulchaan xiqqoo hin geenye, mucattiileen xiqqoo hin geenye jechuudha. Inni biyya keessaa fi biyya ormaa garaagarummaa qaba. Innuu kaleessa dhufe. Mee fakkeenya laalaa namni keenya akka ittiin iyyaan. Ijoolleen biyya keessatti ijoolleen umriin isaanii xixiqqootu heeruma xixiqqootu fuudha. An fakkeenya bulchaan ilaalchi isaa xiqqoon harkaa dadhabadha. Xiqqoo isii kaleessa dhufee har'a akkamitti fuudha jedhama. Eshi bulchaan erga qabeenya of danda'ee qabeenya ittiin fuudhu qabaate dheengadda gaafa kaamilaan mana Muktaarii baatee mana biraa yookiin kireeffachuutti seentu.
bulchaan odoo dandeettii humna qabaatee fakkeenyaaf mallaqa gahaa YouTube bira argachuu yookiin immoo hojii gahaa achi keessatti argachuu otoo danda'e mana Muktaar san gad hin dhiisu. Maaliif anuun of danda'e jiraadha, firii ta'e jiraadha. Mana kana kireeffachuu danda'a. Doolaara 1000 kafalee jedhee jechuun akkas jedhee dubbachuu danda'a. Garuu humna hin qabu. Ganaa jira. Reefuu dhufe. Kaleessa dhufee harreen fudhachuun immoo ulfaata. Kun barumsa maaliin ijoolleen keenya biyyaa yeroo baanii xiqqoo isaanii bifa jijjiiratanii tikashaa baasanii yeroo jedhanitti fuudhaaf fiddu. Maaliif sadarkaan ijoollummaa kun waan jiruuf nama mutta, nama jirjirsa. Sadarkaa ijoollummaa keessatti namni hin muttama. Waan itti seenuu laallatu jechuudha. Kuni maaliin jettanii xiqqoo yaada godhachuu, bultiin akkam ta'e, hojii isii cimsee qabachuu, of danda'ee namarraa kophaa jiraachuu, isillee of dandeettee kophaa jechuudha. Of dandeettee barumsa isii barachaa, hojii isii eegalteellee hojjechaa. Fakkeenyaaf mucaan kun daa'ima. Erga barumsa irra jiraattee barumsa isii san itti fufaa akkasitti itti fufuu dandeetti. Garuu immoo otoo akkana hin wal fuunarra jaalala ergatti seenan wal amantaadhaan taa'anii bareeda ture. Maaliif akkasumas wayya ka'anaaf akka yaada kiyyaatti. Kun dhaamsa kooti. Garuu immoo isaan immoo waan jedhan hin beeku. Ani akka mataa kootitti dhaamsi nama kamiyyuu dhaamsa sadarkaa umriin hin geenyetti heerumuu fi fuudhulleen ulfaata rakkina namarraa fida. Yeroo ammaatii fi duraanii garaagarummaa dur ijoollee waggaa 15-16 suruu gurguran hin teetti. Maaliif maatiitu barsiisaa bakka hin jiraa miti. Amma fakkeenyaaf mucattii Muktaar daa'ima waliin taatu inni yaada qaba. Muktaar yaada qaba isirra jechuudha. Hammana namni wal caalu qaba. Xiqqoo walirra jiraachuun hin jiraa miti. Walirra jiraachuun bareeda jechuudha. Gaafa walirra jiraatan immoo bultiin ni qabata. Kanaaf isin jechuu barbaada. Yeroo jaalala keessa seenamu ni ulfaata. Fakkeenyaaf jaalalli hamaadha. Jaalalli waan dalagee nama cimaa of qaba sadarkaa dargaggummaa keessatti jechuudha. Isaan garuu daa'ima. Kan mataa bu'eetti daa'ima. Garuu namoonni tokko tokko yaada yookiin wantoota koomantiin ta'an barreessan duratti hubannoo haasaa kunii maalii fi eenyu fayyada na fayyada yookaan obboleettiitiif fayyada yookaan immoo ijoollee makana fayyada jettanii yoo murteessatan bareeda ture. Garuu mootu isin murteessatan daftanii dura bultanii nama waa jechuu nama arrabsuu akkas jechuudha. Kun immoo tun ta'u jechuudha. Obboleen kiyyaa ana akkuma viidiyoo isaanii san dhageeffadhee ture. Mucattillee piraankii isa iddoo irratti hojjettee erga isa iddoo irratti hojjettee kaatee deebitee bulchaa wajjin dhuftee viidiyoo waraabanii wal fuudhuu hennaa maal hennaa jedhan dubbatan. Qallee miti bultiitti seenuu obboleettii. Waan san immoo isa ijoolleen keessa hin jiru. Kanaaf asuma gabaabatti isin ganaa jirtu hin dhaqqabdu. Barumsas baradhu qara'is hundumaa ni dhaqqabtanii. Kanaaf bulchalleen tokko bulchaan mana jaalalaa keessa seenuu garuu sadarkaan sun xiqqoo hin geenye. Wanti hunduu qorsa barbaachisaa. Fakkeenya ijoollee achi keessa jiran irraa fudhadhu. Fakkeenyaaf kaamilaa fudhaa. Kaayoo yaani fakkeenya namni maaliif kaamilaan hamma ammaatti yeroo isii kanatti fayyadamuu didde? Maaliif waan qabe galmaan gaya? Yoo mana ijaarrataa jiraatte mana sana ijaarradha itti garuu mootuyyuu namaaf fakkeenya taate jechuudha. Fakkeenya ijoolleen tun kaamilaa yoo ilaalan abdataa yoo ilaalan abdataan akkuma kaamilaan jettetti obsee eeggate jira jechuudha. Garuu immoo ijoolleen lamaan kun sadiidhaan haadha wal fuunoo jiran Allahu akbar. Kaaniin hoo maal jettan? Fakkeenyaaf abdii ilaalaa. Maaliif bakka hin jiraa miti akkanumatti namni xiqqoo nama fakkeenyaaf namni nama yaada qabu nama jireenya boruutuuf ta'u bakka waan akkasii san jechuudha. Isin immoo rabbiin ganama walii isin katabee taananii jaalala keessan itti fufaa hojii keessan hojjetaa xiqqoo isin hin jarjarina isin jechuu barbaada. Asirratti waa'ee jaalalaa kan dubbannu taate jaalalli yeroo nama qabutti waan si godhu hin beeku. Si maraachu sadarkaa ijoollummaa keessatti ati waan bakka jaalalli itti jiruuf bakka waan balleessu garuu mootu yeroo ammaati bituu garaagarummaa qaba. Amma miidiyaa jira. Miidiyaa keetti irratti yeroo kee dabarsuu yeroo jaalalaa santumaa jiruyyuu
yeroo kee gara biraatti irratti dabarsuudha jechuudha. Kuni maaliif fire jaalalli sun akka simmiine jalaa dheessuuf furraa balleessu hojii tokko miidiyaa kee irratti haasaa tokko viidiyoo tokko hojjechuu hojii dhuunfallee hojjechuu hin jiraa miti. Waan akkasitti baleen kiyya. Jaalalli nama jaalatetti namni tokko gaafa jaallatu jaalala ariifataa jaalachuun badan. Jaalalli ariifataan kun maal isin godha? Si balleessi diiga. Jaalalli ariifataan akka fageenya shamarran takka yeroo dirqiin kennan, shamarran takka yeroo butanis, shamarran takka giddiidhaan qabanii bakka sadarkaa ijoollummaa san keessa jiran waan ta'an yoo balleessan jaalala kanarraa mootuu namni jaallatus of qusatu qaba. Of keessatti jechuudha ol bahee dubbatu otoo hin taane. Maaliif jaalalli hamaadha. Garuu isa biratti obsa qabaachuudha. Obsi siif murteessaadha. Obsa qabaattee waan rabbiin si katabe waan hin dhabneef waan hunda keessatti obsa qabaattee bakka tokko rageette jechuudha. Waa bakka jaalalaa jiratti. Yeroo ammaa kuni jaalalli faalladha. Namoonni ammaa yeroo jaalatan guyyaa 5 yookiin guyyaa 6 booda gadhiisanii deemanii akka biraa jalaachanii ni jaallatu. Sanis bakka jaalalli yeroo ammaatiif duraanii garaagarummaa qaba. Tarkaanfii ariifataadha. Ka duraanii obsa qaba, qaama obsa qabu. Zamana kana keessa jira rabbiin nu halaafisu waan nu baay'ee jechuudha. Kanaaf dargaggeessi keenya dubartii takka jaalattus obsa qabaadhu fi yeroo isii eeggadhu fi ka ijoollummaa qabdu guddina isii itti eegu ka yaada qabdu dubartii daa'ima fuudhuu hin danda'a. Sababni illee hin barsiifata waan ta'eef. Yoo dubartiin yaada qabdu immoo dhiira daa'imaatti yookiin immoo umriin akkasuma caaloo kan fuudhatte dubartiin sun waan isarra yaada qabduuf beektee fi nama sanarra ni deebiti. Yoo ni waa jedhe maaliif isarra yaada qabdi? Lameen yaada hin qabne walitti dabalaman immoo ibidda qabsiisu. Obsa waliin qaban kan yaada qaban. Kanaaf jechuudha dhugumatti mana jaalala baay'ee ulfaata. Rabbiin jaalala nuuf haa kennu. Jaalalli bareedu. Dhugumatti jaalalli waan argamu miti. Walqi namni jaalachuu gaariidha. Jaalala kana keessatti mootuyyuu of eeggannoo cimaa gochuunis bareeda. Maaliif waan hin taane keessa akka seenuuf jechuudha. Kaka hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya har'aa kuni maaliif waa'ee jaalalaa kaaftee maaliif ijoollee kanarratti dubbattee yoo kan jettan taate fakkeenyaaf namoonni amma bulchaa fi jaalallee bulchaa sana laaltanii mucaan sunis miidiyaa qabdi na fakkaate eenyu jedhamte ni ilaala. Mucaan sunis nama wanta kan hojjetu garuu namni isee kana laalee isa kana laalee boolmootu inni fuudhuu danda'e fuudhaan illee ebalu fuudhee amma biyya keessatti jechuudha. Ebalu fuudhee jedhanii miteera. Ebalu fuudhaan illee fuudha. Ebalu heerumtaan illee waan akkasiitu jira beeka. Maal viidiyoo kana inni kaaseef wanti suni ta'uu qabu. Namni tokko fuudhuun qabu. Amma ijoollee kana laalanii yookiin namoonni nuti sin fuuna jedhan jechuu jiraachuu danda'u. Kun mee fakkeenyaaf dubartiin takka yookiin dhiirumti tokko jenneeyyuu hiriyaan isaa fuudha. Hiriyaan isaa fuudha. Gaafa hiriyaan isaa fuudhu kophaa isaa haasawaa jala. Akka biyya keenya biyyatti ilaala. Amma gaaf kana inni fuudhe anillee maaliif yookiin maatiitti dubbatanatti fuutuu malee qixaama qabsiisa maaliif firee isiisan hiriyaan isaa dirqama fuudhuu qaba akka biyya keenyatti jechuun namatu yaada beeka. Inni na bira fuudhee jira, isiin na bira heerumtee jirti. Waan akkasiitu jira. Amma ijoollee kana namni ilaalu. Ijoolleen kun lachuun daa'ima boru kabirallee yoo ijoollee kana laale hin fuuna jedhee yaada jechuudha. Umrii kanatti jechuudha. Umrii kanatti dhugumatti baay'ee dadhabina fida. Umrii xiqqeenyaa kanatti ani beeku garuu akka yaada kiyyaate jechuudha. Kanaaf namoonni yaada qabdan, namoonni qeeqa qabdan, namoonni gorsa qabdan munaa viidiyoo akkatti nuti hojjetanii viidiyoo akkatti nuti namoonni takka keessan koomantee naa barreessaa. Namni daabee bulchaa yoo viidiyoo kana dhageeffatu bulchaa jaalalleen bulchallee yoo viidiyoo kiyya kana dhageeffatan taate sirriitti caqafadhaa isin fayyadaa. Akkasuma immoo birallee isin fayyada. Obboleeyyan teessan obboleettii teessan gorfadha.
maaliif gorfachuu akkuma hamma bitan ta'e gorfan jechuudha. Nama keetii waan ta'e obboleettii keetii hiriyaa ta'eeti waan ta'e hundi kanatti waan akkanaan ta'u dursaa ija banadhu ija kee gaafa banattee bultee ijaarrachuun salphaadha. Waan akkasiiti namoonni qabaattanis namoonni gorsa qabaattanis namoonni tuyyuu isinis tolee viidiyoo kiyya koomentii bareedaa naa kaa'u isinis tolee laayikii godhaa sheer godhaa sabskiraayib godhaa. Humnaan 24 akka jajjabee jedhan abdii isinirraa qaba. Kanaaf hojii maskiinaa kana jabeessaa guddisaa. Inshaallah isin jechuu barbaada viidiyoo kee kana laayik gochuu sheer gochuu sabskiraayib gochuu laayik gochuu hin dagatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.